Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Dhaabbilee barnoota olaanoo 85 ulaagaa sirna barnootaa guutuu waan dhabaniif seerummaa isaaniirraa haqamuuf jiru jechuun beeksise abbaan taayitichaa. Gama dhaabbilee barnoota olaanoo manneen barnootaa 375 irratti gaggeeffameen dhaabbileen barnoota olaanoo ulaagaalee guutuu dadhaban jedhe 85 sirna barnootaa keessaa baafamaa jiraachuu abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii beeksise. Abbaa taayitichatti itti aanaan daayirikteera olaanoo to'annoo fi mirkaneessa ragaa barnootaa obbo Biiniyaam Irroo akka himanitti dhaabbileen 47 hojumaata diriirfame cabsuu isaaniitiin damee kanarraa akeekkachiisa olaanaarraa kaasee haga guutummaatti baafamuu gahuu isaanii ibsan. Dhaabbileen adabbiitti kenname kan hin kabajne irratti ammoo tarkaanfii seeraa akka fudhatamu hojjetamuu ibsaniiru. Daayirikterichi dabaluudhaan kolleejjiiwwan baay'ina barnootaa barsiisuu isaanii fayyamame caalaa barsiisaa jiraachuu ibsuun kunis qulqullina barnootaa irratti hanqina guddaa uumeeraa jedhan. Barattoota 40 barsiisuun kan eeyyamamee fi barattoota 5,000 kan simatan hojii dandeettii isaanii ol raawwachaa akka jiran manneen barnootaa akka jiran kaasaniiru. Hoogganaan dhaabbatichaas sanadoota barnoota seeraan alaa gara dhaabbatichaatti fidamaa akka jiran eeruun amma garuu rakkooleen kun akka hin uumamneef dammaqinaan hojjetamaa akka jiru kaasaniiru. Gochaalee hanna ittisuuf sanadoonni barattootaa kitila 1,300 ta'an sirna dijitaalaatiin galmaa'us beeksaniiru. Hojiin kun dhaabbilee federaalaa keessatti xumuramuusaa eeruun kan itti aanu marsaa jalqabaa naannoo Oromiyaa, magaalaa Finfinnee fi naannoo Sidaamaatti akka itti fufudha kan isaan ibsan. Magaalaa Maqaleetti har'a hiriirri nagaa bahameera. Kan bahan ammoo warra qeerraa buqqaanidha. Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti har'a hiriirri bahamee dhaadannoo nu deebisaa jedhu dhageessisamaa oole. Hiriira nagaa sana kan ba'an tegaarota dhihaa naannichaa Humaraa, Tsallanti, Walqaayitti keessaa waggaa 4 dura qeerraa buqqaanidha. Hiriira sana kan qopheesse garee Tsilaal Siivil jedhamu yoggaa ta'u Maqalee fi naannoo ishee warra jiranis irratti qooda fudhataniiru. Hiriira sanarratti dhaadannoo adda addaa dhageessisaa fi barreessanii qabatanii ture. Isaan keessaa ganna 5ffaa dandeenyee hin dabarsinuu, qe'ee ofiitti deebi'uun mirga malee waan jaarsummaa barbaadu miti, tegaaruu hiraarsuun haa dhaabbatu ka jedhu keessa jira. Warra qeerraa buqqaanii Tigraayii fi Tigraayin ala qubatanii jiran haal duree tokko malee hatattamaan nagaatiin qe'ee keenyatti nu deebisaa jechuun gaafatanii ture. Kaayyoon hiriira har'a eegalame kanaaf kan federaalaa dabalatee mootummoota gamtoomanii fi warra waliigaltee Piriitooriyaa keessaa qooda qaban irratti dhiibbaa gochuun qe'eetti deebi'uun xiyyeeffannaa akka argatu taasisuufidha jedhameera. Hiriirri har'a eegalame sun haga iftaanii waxabajjii 20tti biyyoota alaa garaa keessatti akka taasifamu dhagaameera. Ameerikaa DC fi Switzerland magaalaa Jeeneevaa fuuldura waajjira mootummoota gamtoomanittis qophaa'eera. Lolli naannoo Tigraay keessatti sadaasa 2020 akkuma banameen uummanni qe'eerraa baqachuu eegale. Yoo xinnaate amma kan mooraa qubsuma keessa kan jiran kitila tokko akka ta'an gabaafamaa yoo nagayeera. Ameerikaatti ambaasaddarri Itoophiyaa ambaasaddar Binnaal Andu'aalem pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin Waayit Haawusitti waliin mari'atan. Ameerikaatti ergamaan addaa fi ambaasaddarri Itoophiyaa Binnaal Andu'aalem pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin Waayit Haawusitti wal arguudhaan mari'ataniiru. Ambaasaddar Binnaal Andu'aalem Waayit Haawus wayita ga'an haala hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduu turee fi jiru irratti marii bal'aa taasisuu isaanii miidiyaan mootummaa gabaaseera. Hariiroon isaanii jalqabaa kun mariiwwan hedduu gara fuula duraatti mari'atamu cimsuuf gumaacha olaanaa qabaa jedhameera. Ambaasaddar Binnaal Andu'aalem ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo waliinis marii irratti wal arganiiru. Doonaald Tiraamp Iraaniin haal duree tokko malee akka kennatu yeroo gaafatanitti Iraan misaayilota haayiparsooniik jedhamu Israa'el irratti dhukaasuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Teheraan haal duree tokko malee harka akka kennattu gaafachuu isaanii fi obsi isaanii dhumaa akka jiru akeekkachiisu isaanii hordofuun Iraan har'a ganama Israa'el irratti misaayila haayiparsooniik jedhamu furguggiftee haleellaa cimaa daangaa qaxxaamuree raawwachuu ishee ibsiteetti. Iraan har'a haleellaa halkan tokkoof Iraanii fi Israa'el gidduutti raawwatameen booda misaayila haayiparsooniik jedhamu Israa'el irratti dhukaasuu
ibsiteetti. Kunis Doonaald Tiraamp Rippaabilikni Islaamaa haal duree tokko malee harka kennachuu akka qabu erga gaafatanii sa'aa muraasa boodadha. Kanarrattis Iraan har'a deebii kenniteetti. Ameerikaan yoo kallattiin lola Israa'el wajjin nutti duultee waan hamaatu ta'uuf jira jechuun akeekkachiifteetti. Mataan mootummaa fi amantii Iraan Ayatollah Ali Khamenei doorsisaa fi harka kennadhu Ameerikaatiif har'a waaree booda deebii kennaniiru. Kallattiin televezyiinii biyyattii irratti haasaa godhaniin Ameerikaan yoo Israa'el waliin nu weerarte gaabbii guddaa kan quba si ciniinsisutu dhufuuf deema jechuun deebisaniiru Tiraampiif. Aadaa keenya keessatti Iraan uummata harka kennatu akka hin taane beekuu qabda ture ka jedhan Ali Khameneiin Ameerikaa fi Tiraamp utaaltanii weerara keessa galuun dura itti yaadaa jedhaniiru. Akka Ameerikaa fi weerartuun Israa'el itti deemaa jiranitti waraana naannawaa sanaa hunda waraanatti galchuu dhufuuf jira akka isaan jedhanitti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kan maangoo lamnaa turtii gaarii isiniin jenna.